Magaalaa Adaamaa hawwattuu miidhagduu fi qulqulluu taasisuuf karoora ijoo keenya godhannee hojjechuu qabna jedhan kantiibaan magaalichaa obbo Haayiluu Jaldee. Hooggantoonni mana qopheessaa fi kutaaleen hawaasaa magaalaa Adaamaa duulaan magaalaa qulqulleessan. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Makuriyaa Shumii sagantaa duula qulqullinaa irratti argamuun akka jedhanitti wantoota magaalaa jechisiisan keessaa tokko dhimma qulqullinaati waan ta'eef bifa xiiqii qabuu fi kutannoodhaan akkasumas abbummaadhaan magaalaa miidhagduu fi hawwattuu taasisuuf hojjechuun dirqama nama hundaa ta'uu qaba jedhan. Wantoonni magaalaa jechisiisan yoo jiraatanis isaan keessaa inni tokko qulqullina. Magaalonni qulqullina yeroo ammaa akka biyya keenyatti baay'ee rakkataati kan jirani. Yeroo baay'ee hojiin qulqullinaa hin gaggeeffama. Hojii qulqullinaa gaggeeffamu kana cinaatti hojjetaan mana hojii kana abbummaadhaan akka hojjetu, abbummaadhaan fakkeenyummaa akka qabaatu, abbummaadhaan bakka jirutti akka hogganu, hoggansa hanga aanatti jiru wal faana ta'ee duulli qulqullinaa har'aa kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati. Duulli gaggeeffame kun fakkeenyummaa kan qabudha kan jedhan obbo Makuraan aanaalee fi kutaawwan magaalaa keenya keessatti jiraattonni qe'ee fi naannoo isaanii qulqulleessuu akka qaban dubbataniiru. Egaa duulli har'a gaggeessinu kun agarsiisuudhaaf, fakkeenya ta'uudhaaf, ofii hojjetanii warra biraa sochoosuudhaaf, motora xiqqaa motora guddaa sochoosu. Hawaasa bal'aatu jira, kutaa hawaasaa bal'aatu jira jechuudha. Guyyaa irraa akkaataa kanaan erga jalqabne kanaan booda aanaan hundi, kutaan magaalaa hundi, jiraatan magaalaa keenyaa hundi namni kamuu mana isaarraa maal hojjechuu akka qabuu fi maal isarraa eeguu qabu qulqullinaan ga'ee isaa bahuu qaba jechuudha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee duula qulqullinaa gaggeeffame irratti argamuun kallattii kennaniin magaalaan Adaamaa giddugala konferansii fi tuurizimii ta'uu ishee hubachuun magaalattii miidhagduu hawwattuu fi namoota gara magaalaa dhufaniif mijooftu taate uumuuf qulqullina ishee eeguun karoora ijoo keenya ta'uu qaba jedhan. Adaamaa magaala miidhagduu, magaala qulqulluu, magaala magariisaa gochuudhaaf karoorri ijoon qabannee hojjechaa jirru. Kanaaf kaayyoo keenya waliigalaa milkeessuu keessatti qooda guddaa kan qabu ta'uusaa fi nus immoo kana biratti argamnee hojjettoota mana qopheessaa jajjabeessuu fi manneen hojii biroos kanarraa baranii hojii qulqullina naannoo isaaniitti cimanii akka hojjetan gochuudha. Hawaasni fuuldura balbala isaa qulqulleessuu, bu'uuraalee misoomaa ijaaraman kunuunsuu fi fayyummaa ofii eeguuf hojjechuu qaba kan jedhan obbo Haayiluun guddinni magaalaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira waan ta'eef magaalattii balfarraa bilisa gochuun gahee nama hundaa ta'uu qaba jedhan. Hawaasni keenya balbala isaa fuuldura qulqulleessu qabeenya bu'uuraalee misoomaa isaa fi diriirfame sirnaan itti fayyadamu eeguu, fayyummaa isaa eeguu, uummanni yoo eeguu hin dandeenye yoo kunuunsuu hin dandeenye sirnaan itti fayyadamuu hin dandeenye ni mancaa, yoo manca'e miidhama hunda keenya fida waan ta'eef tokkoffaa kaayyoon isaa waan ta'eef haala kanaan uummanni keenya beekee akka nu waliin dhaabbatudha. Kanaaf uummanni keenya akka qulqullina magaalaa isaatiif nu waliin dhaabbatu carraa kanaan waamicha dabarsuun barbaada. Hojjettoonni duula qulqullinaa irratti hirmaatan tokko tokkos yaada raadiyoo ABS'if kennaniin magaalaa keessa jiraannu qulqulleeffachuu aadeeffachuu qabna jedhan. Hawaasni bal'aa naannoo mana jireenyaa isaa keessa jiraatu meetira reediyeesii 20 irratti qulqulleessuu mirga qofa osoo hin ta'in dirqama isaatiidha. Guyyaa irraa duulli qulqullinaa akka magaalaa keenyatti hojjettoota mana qopheessaatii fi hooggansaan gaggeeffamaa jira. Duulli kun uummanni naannoo isaa akka qulqulleeffatu, magaalaa isaa akka qulqulleeffatu fakkeenyummaa agarsiisuudhaaf hojjettoonni guyyaa boqonnaa isaaniitiin ba'anii hojii duula qulqullinaa kana sababa lolaa gannaatiin iddoowwan lolaan bishaanii keessa yaa'u qulqulleessuu, daandii qulqulleessuu, wantoota fayyaa namaatiif tolu hojjechaa jirra. Kun jalqabbiidha. Sagantaan akkasii kun ji'a ji'aan kan gaggeeffamu. Itti fufinsaan immoo hojiinis hojii mana keenyaa waan ta'eef hojjennee akkasumatti uummatas immoo abboomsaa qulqullina isaa akka tuuf taasisna. Hawaasa irraa kan eegamu magaalaan kun kan hawaasa magaalaati. Magaalaa isaa qulqulleessuudhaa fi namni isa kakaasu kan biraa barbaachisaadha jedhee ilaalu. Namni naannoo isaa yoo xiqqaate haga meetira 50 deemee qulqulleessuu danda'uu qaba. Akkasitti yoo qulqulleessine magaalaan keenya qulqulluu jireenyaaf illee hawwattuu namni illee kan keessatti oolee buluu barbaadu akka taatu hin beekama waan ta'eef naannoo kanatti uummanni keenya illee sochiin kanaan dura illee taasisaa ture laayyoo miti. Garuu wanni kun addaan ciccituu hin qabu. Ciminaan wanni kun itti deemamuu qabaa.
naannoo isaa qulqulleeffachuu, amaleeffachuu qaba, aadeffachuu qaba waan jedhu kaasuu barbaadeeti. Uummanni magaalaa bareedduu naannoo bareedduu keessa jiraachuudhaaf qajeelfama mootummaarras waan taa'ee jiru sana fudhatee meetira 20 meetira 50 waan jedhamu sana naannoo isaa bareechee qulqulleessee akka magaalaa bareedduu keessa jiraatu hawwiin qaba. Adabbiin duratti haa barsiisnu jenneeti. Hojjennee immoo nu warreen qopheessaa fakkeenya taanee dursinee hojii qulqulleessinee namni kunis akka akka nu qulqulleessuudhaaf hojii kana baanee akka qulqulluu guyyaa kana baanee hojjechaa jirra jechuudha.